garuu wanni deebi'ee jijjiirama jedhanii booda dhufee Oromoon argaa jirullee boo'ichuma kaleessaati bakka tokkotti immoo waan kaleessaa ol argaa jira jechuudha. Eebbisa addunyaa waggoota bara wayyaanee keessa dhabe Oromooni garuu waggaa 27 keessatti qaroo akka kanaa dhabnee hin beeknu jechuu ergasi. So akka sabaatti salphataa jirra jechuudha. Sabi guddaan Afrika bahaatti bal'ina dachiisaa qeerransi maaliif adamfama maaliif ajjeefamennaan gogaasaa fi waan qabuuf qe'ee ormaan nan qe'ee ormaan nan qe'ee ofii irratti ajjeefamaa jechuudha. Guyyaa guyyaatti dhiigisaa lolaa oola jechuudha. Gabaasaa turre bara waggaa 2 guutuu ajjeecha Oromoo gabaasaa turre mana kana keessatti. So akka sabaatti salphachuu jirra jechuudha. Ummata guddaa taaneet salphataa jirra jechuudha biyya kana keessatti. Biyya kan nam lamaatti ijaare beeki. Biyya nam lamaati. Biyya inni kun ajjeesaa ijaaree fi biyya sabi akka Oromoo immoo du'aa ijaaree jechuudha. Kanaaf biyya eenyu ta'aa jirti? Biyya warra ajjeese keessa jiraatu ta'aa jirti jechuudha. Biyya warri du'ee biyya tana ijaaree osoo hin taane biyya Oromoo osoo hin taane biyya warra ajjeesu keessa jiraatu ta'uu jirti jechuudha. Garasi deemu jira. So Oromoo waan kan qalbii ilaaluu qaba. Ija dhabe bara. Borganama akka ati caaltuun dubbatti balbala hunda keenya dhufa jechuudha. Amma iyyuu qabna jechuudha. Akka ormi dhaga'utti akka addunyaan dhaga'utti dubbatuu qabna jechuudha. So galata dhabee jechuudha sabni kun. So ulfina nuu malu akka saba guddaatti bakka nuu malu argachuudhaaf yeroon irra teenye murteessuu qabnu yeroon dhuma amma jechuudha akka sabaatti. Kanaaf gadda guddaan na dhaga'ama. Miira koollee ibsuuf baay'ee ulfaata jira. Rabbiin Oromoof jajjabina haa kennu.